Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunduma uummataa keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Amajjii 13 oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee kan isin biraan geenu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Giddugalli tursiisa yeroo qilintoo shakkamtootaan garmalee guutame. Godina Lixa Oromootti lammiileen Turkii daawwannaa irra turan lamaa fi konkolaachisaan tokko hidhattootaan ajjeefamanii. Amerikaan biyyoota Iraan waliin daldalan irra taarifa 25% keessee. Kibba bahaa Suudaanitti haleellaa dirooniitiin namoonni 27 ajjeefamanii. Gamtaan Imireetota Arabaa waliigaltee Somaaliyaa waliin qabdu adda cituu hordofee waraana isaa basaasoo keessaa baafataa jiraachuun himame. Paakistaanii fi Indoneeziyaan xiyyaarota waraanaa fi diroonii walirraa bituuf waliigaltee mallatteessanii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isinii waliin turu hangadaa walaabuuti amma oduu bal'inaan. Giddugalli tursiisa qilintoo shakkamtootaan garmalee guutame. Giddugalli tursiisa yeroo qilintoo baay'ina shakkamtoota keessummeessuu danda'u irraa kan ka'e garmalee akka guutame Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Giddugalli tursiisa qilintoo baay'ina shakkamtoota keessummeessuu danda'u irraa kan ka'e garmalee akka guutame Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Komishiiniin Mana Sirreessaa Federaalaa giddugala tursiisa yeroo qilintoo sakatta'uun bakka tursiisichaa baay'ina shakkamtoota keessummeessuu danda'u irraa kan ka'e garmalee namaan guutamuu isaa mirkaneesse. Shakkamtoonni umriin isaanii xiqqaa ta'e giddugalicha keessatti warra kaaniin adda baafamanii kan hin hidhamne ta'uu fi mana fincaanii karra hin qabnee fi mana dhiqannaa dabalatee ujummoon bishaanii tokko tokko hojii dhaabuu isaanii komishiinichi hubachiiseera. Mana sirreessaa keessatti zoonotni murtaa'ee bakka shakkamtoonni itti socho'an akka hin jirre akkasumas maallaqni xiqqaan shakkamtoonni qabachuuf fayyamaman birrii 200 qofa akka ta'e kunis meeshaalee isaan barbaachisan bitachuuf gahaa akka hin taane komishiinichi hubachiiseera. Dabalataanis shakkamtoonni kunneen kitaabota isaan barbaachisan argachuuf rakkataa akka turanii fi shakkamaa tokkoof guyyaatti birrii 35 nyaata dhiyeessuuf kan ramadame gahaa akka hin taanee fi xiyyeeffannaa kan barbaadu ta'u Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Godina Lixa Oromootti lammiileen Turkii daawwannaa irra turan lamaa fi konkolaachisaan tokko hidhattootaan ajjeefamanii. Kibba Lixa Itoophiyaa godina Lixa Oromoo bakka hangaa surrii jedhamutti lammiileen Turkii lama daawwannaa irra turanii fi konkolaachisaan lammii Itoophiyaa ta'e hidhattoota shiftoota jedhamaniin ajjeefamuu naannichi beeksiseera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Naannoo Kibba Lixa Itoophiyaa godina Lixa Oromoo bakka hangaa surree jedhamutti lammiileen Turkii lama daawwannaa irra turanii fi konkolaachisaan lammii Itoophiyaa ta'e hidhattoota shiftoota jedhamaniin ajjeefamuu naannichi beeksise. Mootummaan naannichaa ibsa irra baaseen namoota nagaa daawwannaa irra turan irratti shiftoota horsiisee bultoota haleellaa raawwatan jedhe irratti duula seera kabachiisuu qindaa'aa jalqabuu himeera. Kominikeeshiniin naannichaa ibsa baaseen wiixata ganama sa'aatii 2:20 irratti haleellaa lammiileen Turkii lamaa fi lammiin Itoophiyaa konkolaachisaa ta'e tokko walumaa galatti namoonni 3 shiftoota horsiisee bulaa eenyummaan isaanii hin baramin raawwatameen lubbuun isaanii darbeera jedhe. Mootummaa fi uummanni naannichaa lubbuu haleellaa gaggeeffame kanaan darbeef gadda guddaa itti dhaga'ame ibsachuun maatii fi firoota namoota du'aniif kanaafis jajjabina hawweera. Mootummaan naannichaa shiftoota gocha gara jabeennaa kana raawwatan adamsee seeratti dhiyeessuuf humnoota nageenyaa bobbaasee hojii seera kabachiisuu gaggeessaa jira jedheera. Shiftoonni safara saamichaaf jecha gochi raawwatan kun lubbuu dhala namaa akka darbu taasiseera kan jedhe ibsi naannichaa kun yaalii mootummaan naannichaa seera kabachiisuuf taasisu kana hawaasni naannichaa sochii shiftoota kanaa hordofee eenyummaa isaanii saaxiluun humnoota nageenyaatiif eeruu kennuun akka tumsuuf gaafateera. Ameerikaan biyyoota Iraan waliin daldalan irra taarifa 25% keesse. Wayita addunyaan tarkaanfii USA'n Iraan irratti fudhachuu dandeessu xiyyeeffannaan eegaa jirtutti Tiraamp tarkaanfii isaanii taarifaa dabaluu eegalaniiru. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Wayita addunyaan tarkaanfii USA Iraan irratti fudhachuu dandeessu xiyyeeffannaan eegaa jirutti Tiraamp tarkaanfii isaanii taarifa dabaluun eegalaniiru. Tiraamp haleellaa humna waraanaan alatti tarkaanfii fudhachuu danda'u yaada faallaa mootummaa Iraan kan onlaayinii jiru cimsuu haleellaa saayibarii waraana Iraan irratti raawwachuu yookiin qoqqobbii dabalataa irra kaa'uu akka ta'e aangawoonni USA himaniiti kan turani. Wayita amma Doonaald Tiraamp taarifa 25% biyyoota Iraan waliin hariiroo diinagdee qaban irra kaa'uu ibsaniiru. Akka tarkaanfii Tiraamp kanaatti biyyi Iraan waliin daldalu kamuu meeshaalee gara USA galchuu irratti taarifa kana kaffaluuf dirqamu. Doonaald Tiraamp taarifni kun ammarraa hojiirra oola jechuun miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social irratti barreessanii. Tarkaanfii kun isa dhumaati. Iraan duraanuu qoqqobbii hamaa Tiraamp jala jirti. Sababa kanatti humni maallaqa isaanii akkaan gadi bu'eera. Kana irratti dabalataan qaala'insi jireenyaa hammaatee gatiin nyaataa 70% ga'eera. Meeshaaleen Iraan gara biyyaa galchitu keessaa midhaan nyaataa harka tokko sadaffaa ta'a. Kanaafuu meeshaalee gara biyyaatti seenan irra qoqqobbiin kaa'amu hanqinni midhaan nyaataa akka mudatu taasisee gatiin meeshaalee akkaan dabale.
addunyaarra kan akka Chaayinaa, Iraan waliin hariiroo qabu hin jiru. Iraaq, United Arab Emirates, Turkii fi Indiyaan itti aanu. Tarkaanfiin Tiraamp kun muddama US fi Chaayinaa jidduu ture daran hammeesseera. Bobaa Iraan kan US'n qoqqophii jabaa irra keessa baay'inaan bituun kan beekamtu Chaayinaan tarkaanfii Tiraamp kanaan mufachuu ibsiteetti. Kibba baha Suudaanitti haleellaa dirooniitiin namoonni 27 ajjeefamanii. Haleellaa dirooniin buufata ajajaa waraanaa magaalaa guddoo naannoo Suudaan kutaa Seenar Seenjaatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 27 yoo du'an 73 ammoo madaa'uu aangoonni fayyaa biyyattii beeksisaniiru. Bal'ina isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Haleellaa dirooniin buufata ajaja waraanaa magaalaa guddoo naannoo Suudaan kutaa Seenar Seenjaatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 27 yoo du'an 73 ammoo madaa'uu aangoonni fayyaa biyyattii beeksisaniiru. Haleellaa kanas kan raawwate garee finciltoota Rapid Support Forces RSF akka ta'e ibsameera. Haleellaan kun waajjira muummee waraana Suudaan kutaa waraana miilaa 17ffaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, wayita taateen kun raawwatamutti walgahii nageenyaa bulchitoonni kutaalee Seenar, White Nile fi Blue Nile akkasumas qondaaltonni waraanaa olaanoo irratti hirmaataa akka turan himame. Bulchaan kutaa biyyaa White Nile haleellaa kana jalaa haga xiqqoodhaaf kan miliqe yoo ta'u, eegduun dhuunfaa isaa fi daayiriktarri pirootokoolii isaa garuu namoota du'an keessaa tokko. Akka ministeerri fayyaa naannoo Seenar Ibrahim Alwaad jedhanitti lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a jedhamee sodaan jiraachuuf dubbata. Haleellaan kun kan raawwatame erga mootummaan Suudaan teessoo yeroof qabu Poort Suudaan irraa gara magaalaa guddoo biyyattii Kaartuumitti akka deebi'u erga beeksisee guyyaa tokko booda. Hagayya 2023 irraa eegalee waldhabdee dhiiga dhangala'aa waraana Suudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa jidduutti uumameen lammiileen nagaa 10,000 lakkaa'aman ajjeefamanii miliyoonaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Gamtaan Imireetota Arabaa waliigaltee Somaaliyaa waliin qabdu adda cituu hordofee waraana isaa basaasoo keessaa baafataa jiraachuun himame. Gamtaan Imireetota Arabaa United Arab Emirates waliigaltee nageenyaa fi ittisaa mootummaa Somaaliyaa waliin qabdu Mogaadishoon erga addaan kutuu ifoomsitee booda meeshaalee waraanaa fi hojjettoota nageenyaa isaa buufataalee waraanaa Somaaliyaa adda addaa irraa baafataa jiraachuun ibsame. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Gamtaan Imireetota Arabaa United Arab Emirates waliigaltee nageenyaa fi ittisaa mootummaa Somaaliyaa waliin qabdu Mogaadishoon erga addaan kutuu ifoomsiteen booda meeshaalee waraanaa fi hojjettoota nageenyaa isaa buufataalee waraanaa Somaaliyaa adda addaa irraa baafataa jiraachuun ibsame. Tajaajila oduu ba'aa jiddu galeessaa Afrikaa akka gabaasetti United Arab Emirates meeshaalee waraanaa keessumaayyuu magaalaa basaasootii qabdu saffisaan baasaa jiraachuu gabaaseera. Basaasoo magaalaa buufata doonii naannoo Puutlaanditti argamtu keessatti guyyoota darban keessa sagalee cimaa xiyyaarota gurguddoo buufata qilleensaa irratti qubatan dhaga'amaa akka tures gabaafame. Xiyyaaronni fe'umsaa IL-76 jedhaman kanneen meeshaalee waraanaa ulfaataa fi guyyaa tokko keessatti si'a 6 qubataa fi ka'aa akka turan ragaan hordoffii imala xiyyaaraa argame kan ni mul'isa. Waggaa lamaan darbaniif yerootti mul'ataa kan ture caalaa amma saffisaa fi baay'inaan raawwatamaa jiraachuu tajaajilli oduu ba'aa jiddu galeessaa Afrikaa jiraattota naannichaa wabeeffachuun gabaaseera. Namni taaticha ijaan argan tokko tajaajila oduu ba'aa jiddu galeessaa ba'aa Afrikaatti akka himetti yeroo dura xiyyaarri fe'umsaa dhufu battalumatti gara xiyyaara biraatti ce'amaa kan turee fi amma garuu xiyyaaronni guyyoota hedduuf dhufaa turanii meeshaalee waraanaa ulfaataa fe'anii ariitiin deemu jedheera. Jiraattonni basaasoo xiyyaarota kana ka'umsaa fi qubannaa isaanii viidiyoodhaan waraabanii miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun xiyyaarota kana baay'inaa fi saffisa addaa irratti xiyyeeffannoo uumaniiru. Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa gamtaan Imireetota Arabaa buufata basaasoo fi buufataalee biroo akka hin fayyadamne murteessee kan ture yoo ta'u, kunis Imireetonni biyya kana fayyadamuun addunyaa dho'isaadhaan hoogganaa garee addaan bahiinsaa Yaman mootummaa Saawud Arabiyaan barbaadamu baqachiisuuf gargaaraa turan jechuun erga himatanii booda. Sochiin humna waraanaa gamtaa Imireetota Arabaa United Arab Emirates basaasoo irraa baasu kun haala waldhabbii Saawud Arabiyaa fi United Arab Emirates galaana diimaa irratti hammaataa jiru walii wal qabate naannoo gaanfa Afrikaa fi baha jiddu galeessaa keessatti jeequmsa siyaasaa fi nageenyaa daran cimsuu akka danda'us gabaafame. Paakistaanii fi Indoneeziyaan xiyyaarota waraanaa fi diroonii walirraa bituuf waliigaltee mallatteessanii. Indoneeziyaan dandeettii lolaa humnaa qilleensa isii guddisuuf Paakistaan waliin marii sadarkaa dhumaa irra akka jirtu maddeen nageenyaa beeksisaniiru. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Indoneeziyaan dandeettii lolaa humna qilleensa isii guddisuuf Paakistaan waliin marii sadarkaa dhumaa irra akka jirtu maddeen nageenyaa beeksisanii. Waliigaltee addaa kanaan Indoneeziyaan xiyyaarota waraanaa GF-17 Thunder Multiroll 40 ol kan Paakistaanii fi Chaayinaan waliin oomishan bitachuuf fedhii ibsiteetti. Jeettota kanaan alattis waliigalteen kun diroonii sadarkaa olaanaan Paakistaan addatti ammoo modeela Shaapar kan ergama sakatta'iinsaa fi haleellaadhaaf oolu kan hammateedha. Bittaa kanaan dhiyeessii meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane leenjii yeroo dheeraa fi dabarsuu teekinooloojii balaliistotaa fi teeknishaanota humna qilleensaa Indonooziyaa irraa dhufaniif kan dabalatu ta'a. Qondaaltonni ministeera ittisaa Indonooziyaa qondaaltota olaanoo humna qilleensaa Paakistaan waliin Islaambaaditti wal arganii bal'inaan irratti mari'ataniiru.
dubbi himaa ministeera ittisaa Indonooziyaa Birgaadeer Jeneraal Riikoo Rikaardoo Saraayit akka jedhanitti walta'iinsi tarsiimoo biyyattii xiyyaarota waraanaa dullooman bakka buusuuf akkasumas madaallii waraanaa kibba bahaa Eeshiyaa keessatti qabdu eeguuf gargaaruuf murteessaa ta'uu ibsaniiru. Paakistaan gama isiitiin indaastirii meeshaa waraanaa isii sadarkaa idil addunyaatti babal'isaa kan jirtu yoo ta'u torbeewwan darban keessa Liibiyaa waliin waliigaltee doolaara biliyoona 4 mallatteessiteetti. Waliigalteen haaraan Indonooziyaa kun gabaa ittisa addunyaa keessatti Paakistaan caalaatti cimsa jedhame eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaal keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.